Baay'ee gaariidha. Namni addunyaa kanarra jiru namni milkaa'ina hin barbaanne hin jiru. Namni hundumtuu hojii isaarratti milkoomina ni barbaada waan hojjetu hundaarratti. Gara biizinesii dhaabbata biizinesiif nama dhuunfaatti haa dhumnu. Dhaabbata biizinesii namni dhuunfaas haa ta'u hojii biizinesii keessa kan jiranii egaa milkaa'uudhaaf ka'umsumarraa ka'anii waan hundumtuu ka'umsa tola waan ta'eef ka'umsarraa ka'anii maal gochuu qabu akkamittiin jalqabuutu irra jiraata. Egaa galatoomii gaaffiin kun gaaffii baay'ee bareedaadha. Egaa milkaa'uudhaaf namoonni tokko milkaa'ina jechuun egaa amma hiiknee jirra birrii barbaaduu miti digirii walitti qabachuu miti namoota sassaabbachuu miti kaayyoo uumamneef sana jiraachuudha erga jenne kaayyoo uumamneef sana yoo jiraanne birriin ofumaan dhufa beekamtiin hin dhufa qabeenyi hin dhufa fooqiin hin dhufa makiinaan hin dhufa wanti nu barbaannu hundumtuu dhufa wanti sirraa eegamu kaayyoo sanaaf adda baafattee sanarratti cimtee yoo hojjattee milkooftaa jechuudha. Kanaafuu isa kana immoo gara biizinesiitti gaafa dhufnu biizinesii jechuun immoo maal jechuudha atu jennee xiqqoo hiikatti kennine biizinesii interpreneurship waan jedhu kanarratti taasifne baay'ee bareedaa ta'a. Egaa biizinesii jechuun biizinesiin production qaba. Any activity sochii kamiyyuu adeemsa kamiyyuu ta'uu danda'a waa oomishtaa waa hirtaa waa exchange gootaa achi keessatti immoo bu'aa argatta. Bu'aa sanaan immoo qabeenya godhatta isa sanaan immoo injiraatta nama kan biraatiifis carraa uumta. Kanaafuu production qaba distribution qaba exchange qaba for profit. Kanaafuu wanti hojjettee irratti bu'aa argamtu hundumtuu business jedhama jechuudha. Kanaafuu ergasii warra entrepreneurs warra jennu kana gara isaanii dhufna egaa warri kun baay'ee warra barbaadamuudha. Economicsiin yeroo baay'ee resource yookaan qabeenya iddoo lamatti qooda. Free resource and economic resource jedhu. Free resourcein freely oxygen argannu kanaaf hin kaffallu qilleensa fudhannu kanaaf aduu argannu kanaaf immoo hin kaffallu. Free resource isa sana immoo economicsiin irratti baay'ee naasa'u. Economicsiin kan irratti xiyyeeffatu economic resource kan jennu irratti. Natural resource yookaan qabeenya uumamaa irratti xiyyeeffata, labor yookaan humna namaa irratti xiyyeeffata, capital irratti xiyyeeffata, entrepreneurship kan jedhu irratti immoo dhufa. Entrepreneurs kan jennu kun entrepreneurship in processidha. Processii waan haaraa design gochuu, waan haaraa launch gochuu, waan haaraa manage gochuu. Kanaafuu adeemsi sun entrepreneurship jedhama. Namni waan haaraa design godhu, namni waan haaraa launch godhu jalqabsiisu, namni waan haaraa hoogganu suni maal jedhama? Entrepreneur jedhama. Mobaayiliin kun durin ture entrepreneurota kana fide. Scriptoon kun durin turre entrepreneurota kana fide. Kunis durin turre isaantu kana fide. Kunis in turre isaantu fide. Waan haaraa design godhu, waan haaraa develop godhu, waan haaraa marketitti fidu, gabaa haaraa uumu, carraa hojii haaraa uumu, nama baay'eedhaaf immoo eebbata warri entrepreneurs jennu kun jechuudha. Baay'ee barbaachisaadha guddina dinagdee biyya tokkootiif. Egaa namoonni kun gara biizinesiitti entrepreneurship biizinesiin wal qabata gaa yaada isaanii yeroo baay'ee namni tokko gaa amma akkuma silaa achi kaaste jalqabumarraa kaasee milkaa'uudhaaf kaayyoo uumameef sana jiraatee dhiibbaa fidee dhalootaaf eebba ta'ee dhalootaaf furmaata ta'ee darbuudhaaf rules of entrepreneurs kan jedhu qabxiilee muraasa kaasuu dandeenya. Fakkeenyaaf tokkoffaa irratti yeroo hundumaa namni tokko milkaa'uudhaaf kaayyoo qabaa jenneerra mul'ata qabaa jenneerra. Kanaafuu the first stepin inni jalqabaa yeroo hundumaa find your passion. Find your vision. Mul'ata kee karaa kee barbaadedha. Passionii kee barbaadi, dreamii kee barbaadi, visionii. What's your passion? Wanti keessi kee jaallatu maali? Maa inni kaayyoon kee? Maa inni dandeettiin kee? Inni kun steepii jalqabaati. Entrepreneuronni dhiibbaa fidan iddoo guddaa ga'an eessaa jalqaban jennaan dandeettii isaanii adda baafatan. Kanaafuu namni nan milkaa'a jedhee barbaadu steepiin inni jalqaba. Inni tokkoffaan dandeettii koo maalidha? Fedhiin koo maalidha? Mul'atni koo maalidha? What's my dream? Dr. Miles Munro isa kanarratti maal jedhaa? What's my unique gift? Kennaan adda waaqayyoo keessa koo kaa'ee maalidha? Aliko Dangote abbaan qabeenyaa Afrikaa keessaa tokkoffaa ta'e. Egaa Itoophiyaa keessatti Dangote simintiin jira. Naayijeeriyaa keessattis addunyaa adda addaattis qabeenya baay'ee qaba namni kun. Afrikaa irraa tokkoffaadha. Afrikaa irraa addunyaa irraa sadarkaa guddaa qaba. Egaa interview goof godhan akkuma gaazexeessitoonni akkuma itti gaafattu kana isa gaafatanii warra Dangote yoo gaafatanii dhoksaan milkaa'ina kee maalii jennaani? Dhoksaan milkaa'ina koo I am focused jedhe. Waan danda'u waan jaalladhu waan beekuun hojjedha jedhe. That's passion, that's dream, that's vision. Waan dandeessu. Kanaafuu namni tokko waan hojjetu sana yoo jaallate, waan danda'u sana yoo hojjete inni milkaa'a. Kanaaf Dangoteen waan hin dandeenye hin hojjedhu, waan hin beekne hin hojjedhu, waan hin jaallanne hin hojjedhu. Kanaafuu steepiin jalqabaa waan barbaaddu sana hojjechuu. Biyyuma sana Naayijeeriyaa keessatti gaa YouTube irratti amma birrii guddaa kan argatu Mark Angel kan jedhamu yoo beektaa ta'e nama sana hin beeku komeediyaaniidha. Jimaata viidiyoo daqiiqaa 5 duwwaa gadhiisu. Amma miiliyonerii ta'eera. Miiliyoner. Mucaan xiqqoo takka isa wajjin hojjettu Imaneellaa jedhamti. Isheenis isa wajjin hojjette miiliyonerii taatee Afrikaa darbee hamma Awustiraaliyaatti badhaafamte akka addunyaatti. Maal hojjetanii daqiiqaa 5 tapha gaggabaabaa
tapha gaggabaabaa dhiyeessan daqiiqaa 5 keessatti YouTube irratti gadhiisanii birrii guddaa argatanii arra millionaires ta'an. Maaliif inni sun karaa isaanis. Kanaafuu Dangooteenis karaa isaa qaba, Mark Angelis karaa isaa qaba, Gammachuunis karaa isaa qaba, Dassaalenyiis karaa isaa qaba, Fiqiruunis karaa isaa qaba. Hundumti keenya karaa keenya irratti yoo hojjannee in milkoofnaadha. Kanaafuu isteeppiin tokkoffaan garuu maalidha? Mul'ata, karoora, kaayoo, akeeka keenya adda baafachuudha. Erga adda baafattee boo dream big jedhu. No dream no success jedhu warri. Mul'atni hin jiru taanaan milkaa'uun hin jiru. Kanaafuu mul'ata kee adda baafadhu isa sanarratti hojjedhu isa san isteeppii tokkoffaadha. Paashinii keenya dandeettii keenya adda baafachuun jedhaga.